Mata dureen har'a qabadhee deebi'ee dhufee jiru daa'imman amala humnaa ol aaruu qaban kan jedhudha. Yookaan temper tantrum. Daa'imman tokko tokko waa tokko yeroo isaan irratti dalagamu yookaan yeroo waa argan, yeroo waa aaran haga eegnuun ol humnaa ol aaranii kan nama naasisan jiru. Mee daa'imman amala humnaa ol aaruu qaban ilaalchisee maatiin maal beekuu qabu kan jedhan akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Daa'imman hundi keessumattuu umurii waggaa tokko hanga waggaa 3 gidduutti amala dafanii aaruu qabu. Kun deemsa guddina keessatti kan eegamudha yookaan kan expected ta'udha. Kunis egaa sababa mataasaa qaba. Sababni isaas umurii kanatti umurii naannoo waggaa 2 waggaa 3 tokko dandeettii fedhii ofii tursiifachuu fi hambifachuu waan hin godhanneefidha. Sadarkaan guddina sammuu isaanii fedhii isaanii tursiifachuu yookaan hambifachuu hin danda'an umurii kanatti. Akkasumas sirriitti dubbachuudhaan fedhii ofii baasanii ibsuu waan hin dandeenyee fi akkasumas immoo osoo hin daangeffamiin ofii waan barbaadan dalaguu waan fedhaniif. Kanaaf egaa yeroo wanta irraa isaanitti yeroo waan xiqqoo haaran aarii humnaan excessively manifest gochuu danda'u kan agarsiisuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko hanga eegamu ol baay'ee aaruun humnaa ol sa'a dheeraaf boo'uu, rafarra gangalachuu, wanta naannoo isaanii jirutti of buusuu, hanga qilleensa fudhachuu dhabuu fa'aa kanneen ga'an jiru. Hanga of wallaaluuti jechuudha. Wanti kun naannoo umurii waggaa 2 caalmaatti kan mul'atudha. Akkasumas yeroo dadhabbii qaamaa qaban, yeroo beela'an, yeroo hirribni isaanii dhufu yookaan yeroo hirribni isaanii jeeqamu caalmaatti kan mul'atudha wanti kun. Wanti kun expectedidha yookaan umurii irraa kan ka'e dhufa erga jennee maatiin daa'ima akkasii qaban akka wanti kun hin uumamneef wanti gochuu qaban tokko yeroo isaan maatiitti waa agarsiisan, yeroo isaan maatiitti waa odeessanii fi kan kana fakkaatan taasisan yaada ga'aa kennuu fi attentionii ga'aa kennuu fi jechuudha. Akkasumas yeroo isaan amala gaarii agarsiisan amilee kennuu fi badhaasuu fi kan kana fakkaatu taasisu yeroo isaan amilee amala gaggaarii ta'an agarsiisan. Akkasumas wanta daa'imni sun obsuu hin dandeenye dursanii beekuu. Daa'imni tokko wanta inni obsuu hin dandeenye fakkeenyaaf yoo harka isaarraa waa bunne yoo waa isa dhorkine wanti nuti isa dhorkine sun kan daa'imni sun obsuu hin dandeenye kan inni baay'ee aaru dursinee beekne irraa of qusachuudha jechuudha wanta sana taasisuurraa. Kana malees egaa wantoota irratti hanga ta'e akka isaan murteessan mijeessuu olaantummaa kennuu jechuudha wantoota tokko tokko irratti. Fakkeenyaaf ganama yeroo hirribaa ka'u dursa ilkaan kee siif rigu uffata keessatti uffisuu yookaan siif jijjiiruu kan jedhu. Kottu ilkaan kee rigadhu yookaan kottu uffata kee uffadhu jedhan ishiin jedhan daa'imman. Haa ta'u malee akka oopshiniitti kennu. Dursa ilkaan kee siif rigu uffata siif jijjiiruu jenne fakkeenyaaf keessaa tokko filatu jechuudha. Kana malees egaa wantoota isaan qabanii gadhiisuu hin feene harka isaaniitti wantoota isaan baasuu hin barbaanne yookaan tuttuquu barbaadan bakka isaan hin agarre kaa'uu, bakka adda addaa wanta kanaaf isaan saaxilu qabannee deemuu dhiisuu. Fakkeenyaaf bakka bashannana adda addaa, bakka sagantaa adda addaa, bakka isaan baay'ee itti aaruu danda'an qabannee deemuu dhiisuu. Akkasumas qalbii isaanii hatu yookaan yeroo isaan waa barbaadan irraanfachiisuu malee humnaan irraa fuudhuu yookaan dhorkuu dhiisuun irraanfachiisuu. Akkasumas sa'aatiin hirribaa isaanii yeroo ga'u dursinee haala isaan akka rafan taasisuu danda'an mijeessuu. Sa'a hirriba isaaniitti wantoota hirriba isaanii hatan itti agarsiisuun fakkeenyaaf fiilmii adda addaa, tapha adda addaa taasisuu dhiisuun akka isaan rafan mijeessuufi jechuudha. Akkasumas yeroo waliin bakka ta'e deemu, yeroo karaa deemnu daa'imman waliin dursinee maal akka isaan irraa eegamu, bakka sanatti maal akka isaan irraa eegamu, maal akka gochuu qabanii fi hin qabne, maaliif akka deeman, maaltu achitti isaan qunnamuu danda'a kan jedhu mariisisuu fi beeksisuu. Wanti kun akka hin mudanneef dursinee kan gochuu qabnu hanga kana yoo jenne yeroo wanti kun isaan mudatu immoo maal gochuu qabna yeroo isaan baay'ee aaranii jiran maal gochuu qabna yoo jenne jalqaba yeroo kana jalqaba ofii tasgabbaa'uudha maatiin. Ofii tasgabbaa'uu qabna. Ofii miira aarii keessa gallee daa'imni akka tasgabbaa'u eeguu hin qabnu. Bakka daa'imni sun jiru wanti isaan miidhu akka hin jirre cheekii gochuu yookaan ilaaluu. Wanti yoo daa'imni irratti kufe yookaan itti bu'ee wanti isaan miidhu akka hin jirre ilaaluudhaan yoo jiraate immoo kaasuu. Yoo wanti isaan miidhu jiraate irraa fageessuu kan wanta sana kaasuu jechuudha. Daa'imni yeroo akkasii kan barbaadu qalbii keenya yookaan attentionii waan ta'eef itti dheekkamuus ta'e sossobuu akkasumas ilaaluu dhiisuu.
yeroo daa'imman yeroo bu'an maal barbaadu? Attentionii barbaadu. Qalbii keenya barbaadu jechuudha. Itti dheekkamuus haa ta'e sossobuu lamaanuu attentionii kennuufidha. Kanaafuu yeroo daa'imni baay'ee haaree boo'ee jiru sossobuus dhiisuu qabna, itti dheekkamuus dhiisuu qabna. Yoo lamaan isaa goone attentionii kennineerraaf yookaan deebii deebisneerraaf jechuudha. Kanaaf marsaa itti aanuttis akkasuma gochuun isaa hin oolu. Yoo kana goone daa'imni hedduun daqiiqaa 2 hanga 3 gidduutti deebi'anii dhiisu. Yoo attention itti kennuu dhiisne, yoo itti dheekkamuus yookaan sossobuus dhiisne ofuma isaanii daqiiqaa 2 hanga 3 gidduutti deebi'anii dhiisu. Ignoring the behavior can be a great strategy to reduce tantrums. Itti dheekkamuus sossobuus hin qabnu jechuudha yeroo isaan waan ta'e aariidhaan boo'an. Hedduun isaanii egaa umurii waggaa 3 booda amala akkasii dhiisaa deemu. Waggaa 3-4 booda wanti kun irrataa waan deemuuf kana yeroo kennuufiifidha jechuudha. Amalli kun egaa amaluma daa'imni sun uumamaan qabatee dhalatudha malee kun rakkoo guddisa daa'immanii irratti nuti qabnu yookaan nuti daa'ima guddisuu dadhabee waan ta'eef miti kan dhufu. Amaluma daa'imni sun uumamaan qabudha. Waggaa 3-4 booddee ofuma isaa dhiisaa deema jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.